Hewani naga lafti naga wani naga lafti naga wani naga lafti naga Wakala fajidu tisa wanaga wakala fajidu tisa wanaga wakala fajidu tinamni naga Nage nyitite Ethiopia ya itichu nage nyitite Oromo mara ya itichu naga jechu wanguta naga gati kafalle dandenyu naga timamne dandenyu Wani umama Oromo ra naga yaken wani umama Oromo ra naga yaken wani umama Oromo ra naga yaken Biranguni ababo awfolchu biranguni daima awfolchu birang kadima awfolchu birang karru awfolchu Ofolti sana mayatat robe nagana dal bopae nagana gan galtina gayatat garabo kabirati tibane kuno iresa tirtira jirra iresu kun iresa milkita iresa oromoni tigammaduta iresa sabab sablamini tigammaduta nujenne wani dalana ma ume hajet akuma duftan Akuma gammatani duftan gammachuudhaan deebitanii galt korri kun kora milkiita nagaa. Naaf kolsa ulfaadhaa kabajamoo adde Mestaawat Fayyisaa walitti qabduu korii dhaabbii dubartootaaf hawaasummaa caffee Oromiyaa kabajamoo obbo Nuuraa Guyyoo itti gaafatamaa waajjira kilaastara hawaasummaa naannoo keenyaa kabajamoo Dr. Dirribii Tarrafaa hoogganaa Instituutii Qorannoo Oromoo kabajamoo Dr. Birraatuu Qanaa Hayyuu Yuunivarsiitii Salaalee guyyaadhaa sagantaa kanarratti qorannoo yookaan barreeffama abbootii gadaaf kora kanaaf kan dhiyeessan kabajamtoota hayyoota yuunivarsiitoota garaagaraarraa asitti argamtan kabajamtoota hooggantoota seektara aadaa fi turizimii sagantaa kanarratti argamtan kabajamtoota abbaa sagantaa kanaa kan taatan ulfaattoota kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee jaarsolii biyyaa kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa hunda dura baga jala bultii ayyaana irreechaatiif marii akka naannootti geggeessinu irratti argamuuf waamicha kennaa kabajtanii baga nagaa dhuftan baga jala bultiis baga nagaa geettanii anaa dhufu isinii jechuu barbaada. Akkuma beekamu uummanni Oromoo gaafa birraan bari'u ayyaanota hedduu uummata keenya walitti fidu akka kabajatu hin beekamaa keessattuu ayyaanni uummanni keenya bal'inaan walitti dhufee waliin gammadee addunyaa irrattis guddummaa ofii agarsiisee akkasuma qaroomina addunyaa fi sirna gadaa gumaaches kan ittiin agarsiiftuuf calaqqee guddaa kan ta'e ayyaana irreechaa akka fakkeenya guddaatti fudhachuun ni danda'ama akkasuma goobee fi shilooyyee bara kanas karaa adda ta'een kabajamaa ture ayyaanota uummanni keenya walitti dhufee bal'inaan kabajatu hedduu gaafa barii birraatti akka qabu hin beekamaa jechaadha. Kanaaf kaayyoon barii kanaas ayyaanni kun duudhaa isaa safuu ganamaa eeggatee akkuma kana dura abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa haadholiin siinqee mootummaan miti mootummaan akkasuma paartiinis sirni kun duudhaaf safuu isaa eeggatee akka deemu hojii guddaa akkuma hojjetamaa ture. Ammas marii bilchina qabu karaa adda ta'een hayyootaan irreechi Oromoof maali? Irreechi addunyaaf gadaa keessatti maali? Oromoon addunyaaf akkamitti maal gumaachee? Akkasuma immoo gahee dinagdee keessatti qabu, gahee sabdaneessummaa biyyaa ijaaruu keessatti qabu maali inni kan jedhuu fi duudhaa safuu fi safeeffannaa isa ganamaa eeggatee akkuma kana dura akka kabajamu kaayyoon guddaan marii kanaas kana jechuudha. Kanaaf mootummaan jijjiiramaas paartiinis xiyyeeffannaa guddaa kennee duudhaa isaarraa safuu isaarraa akka hin maqne hojii guddaa gama kanaan
hojjetamaa turee jira jechaadha. Kana bara baraan itti fufsiifnee cimsinee uummata waliin ayyaanota uummanni Oromoo qabu guddummaa isaa bahee akka mul'atu sirnaan kan hojjetamaa jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetame keessattuu abbootiin gadaa haadholiin siiqqee gumaachi isin taasisaa turtan akka salphaatti kan ilaalamu miti. Biyya kana ijaaruu keessatti sirnoota cabe kaleessa awwaalamee ture irreechi waggaa 100 oliif Finfinnee keessatti akka hin kabajamne daba sirnoonni darbiin irratti taasisaa ture. Cabasan mootummaa jijjiiramaatii wajjin ta'ee hojii kana kan hojjete abbootii gadaa haadholiin siiqqee gahee keessan as keessatti guddaadha. Kanaaf ulfinaa fi kabaja guddaatu isiniif mala. Yeroo tokko ulfinaa fi galata isiniif malu kana gadi jabeessanii galchuu barbaadaa jechaadha. Kanaaf ayyaanni kun dinagdee keessatti gaheen inni qabullee guddaadha. Qaroomina Oromoos addunyaa biratti haalaan ol kaasee agarsiisee jira. Bara baraan sona addaa itti daballee qaroomina hayyummaa fi qabeenya Oromoon qabu, tokkummaa Oromoon qabu, jaalala Oromoon waliif qabu, sabaaf sablammiif qabu sirnaan kan itti agarsiifnu. Akkasuma uummanni kun gaafa walitti dhufee sirna kana gaggeeffatu araara uumaa isaatiin waliin illee kan itti gaggeessu, walii isaatiinis araara kan itti gaggeessu waan ta'eef hiikni isaa baay'ee guddaadha jecha. Kanaaf Oromoon ofii isaa qofaaf osoo ta'in sirna gadaa, qaroomina sirna gadaa uummata addunyaa fi gumaacha isa kana immoo bahee akka mul'atu caba duraan ture kan hojjete isin ta'uu fi uummanni kun uummata guddaa, uummata gaafa Afrikaa keessatti galaana diimaa irraa hanga garba Hindiitti turjumaana tokko malee afaan ofii walii galee baay'ina uummata qabu, uummata guddaa ta'uu isaas karaa addaatiin ayyaanonni uummanni keenya bal'inaan walitti dhufee waliin geggeessu, waliin mari'atu, waliin ayyaaneffatu kunis caalmaatti isa kana akka ol guddatu taasisee jira jechaadha. Sirnaan dhufee akka mul'achuu danda'u guddummaaf qaroomina keenya sirnaan agarsiisee jira. Akkasuma yaa'insi tuuristii bara baraan haalaan dabalaati jira jechaadha. Ayyaana kana karaa adda ta'een tumsa abbootiin gadaa taasisanii mootummaan jijjiiramaa taasisee kan hojjetame. Kana qofaa miti malkaawwan 5-6 hin caalle jechaadha. Waggaa 20 dura malkaan irreechaa malkaa 5-6 biran darbu. Adda malkaawwan cufame hundi banamee malkaa 86 ol dhaqqabuu danda'ee jira. Hanga irreecha bara 2017 kabajinutti. Bara kana immoo sanii walitti akka deemuu danda'u marii keenya kanaan illee sirriitti kan irratti mari'annu karaa nagaa, karaa tasgabbii, duudhaa isaa jaalala karaa eeggatee dinagdee biyya keenyaa keessattis hiika karaa fiduu danda'uun gaggeeffamuun baay'ee barbaachisaadha. Irreecha bara 2018 kana yoo kabajnu injifannoo jajjabaa irra dhaabbannee kan kabajnu ta'uun isaallee guutummaa Oromoo keessatti illee sirriitti kan leellifamu ta'uu fi irreecha keenyas adda taasisuun hin barbaachisa. Keessattuu hidha guddicha haaromsaa gurguramee jira. Oromoon ijaaruu hin danda'u, jijjiiruu hin danda'u, dabarsanii jiru kan jedhame warri dabarse, warri karatti kutee hambisee harkaa fuudhee sirna gadaatiin kan masakan, ilma abbaa gadaatiin kan hoogganan xumurree ijaarree eebbifnee addunyaatti agarsiisuu dandeenyee jirra. Bara kana injifannoowwan gurguddaa akka kanaa irra dhaabbanneetii jecha kan kabajnu. Kana qofaa miti haaromsi aadaa, caba duudhaa, seenaa aadaa uummata keenya keessatti mul'atu. Safuu safeeffannaa banama achi keessatti mul'atu yeroo itti deebisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa piroojeektii guddaa haaromsa aadaa keessattuu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamee ergaa isaanii fi ajandaa isaanii guddaas ta'ee kan hojjetamaa jiru dhimma haaromsa aadaati jechaadha. Yeroo hojiilee gurguddaa akka kanaa hojjetaa jirruu fi milkaa'inoota hedduu lakkaa'aa jirru keessatti irreecha bara 2018 kan kabajnu ta'uun isaas adda isa taasisaa jecha. Kanaaf irreechi bara kana kabajnu yeroo kamiyyuu adda ta'ee tokkummaan Oromoo itti jabaatee dinagdeen Oromoo yeroo kan duraatii olitti cimee Oromoon kortoo isaaf malu, sadarkaa isaaf malu gara gidduutti osoo ta'in bakka kaleessa irraa buqqa'e, bakka kaleessa irraa cabetti karaa adda ta'een
tokkummaa keessoo ofii alaas keessaas ijaarrate misooma jijjiirama amma dhufaa jiru kanas karaa ittiin utubuu danda'uu fi haaromsa aadaa akka mootummaatti uummata keenya wajjin taanee labsine kanas yeroo itti lafa qabsiisuu dandeenyu irreechi bara kanaa milkii addaatiin kan gaggeeffamu akka ta'u karoorfamee gama abbootii gadaa haadholii siinqeetiin kan hojjetamaa jiruu fi mootummaanis kan milkaa'inaan akka hojjetamu tumsa barbaachisu hunda cinaa dhaabbatee deeggaree ayyaanni uummata sana akka fakkaachuu danda'u guddummaa uummata sanaa akka ibsuu danda'uuf kan hojjetamaa jiru waan ta'eef addaan kabajamaa kan jedhu kan abbootiin gadaa haadholiin siinqee kennaas marii keessatti sirriitti mari'annee haala ol ka'iinsa ayyaana keenyaa kanas murtii kan itti dabarfannu ta'uusaa kaasuu fi mariin keenya marii milkii marii bareeda marii murtii jajjabduu irreecha keenya ol ka'iinsa keenyaa fi mootoon baranas ol ka'iinsa biyyaatiif biyyi akkanumaan ol hin kaatu waan hojjanneef ol kaasaa jirra kan ol kaasaa jiru immoo tokko sirna keenya sirni keenya sirna gadaati addunyaaf qaroomina kana gumaachinee jirra ofiif ammoo biyya kufaatii keessa turte biyya diigamte biyya kaleessa salphina keessa turte har'a ol kaafnee jirra mataa akka ol qabatu sabaaf sablamni abdii taanee jirra kanaaf sadarkaa sanitti irreechi keenyallee kan duraatiin addatti yaadamee bara kanaa kan gaggeeffamu akka ta'uu fi mariin gaggeessinus marii gaarii marii milkii marii tokkummaa keenyaa fi wanti hundi karaa adda ta'een itti hoogganamee itti hojjetamee milkiitti finnoo akka nuuf ta'u hawwaa marii gaarii nuufaa ta'u marii gaarii siniifaa ta'u irra deebi'ee abbootii gadaaf haadholii siinqee keenyaa gatii guddaa kafaltanii goobeef shinoyyee bara kanaa argitanii jirtanii dabbalii addaatii kun hin turre garuu yeroodhaan kan dhufe osoo hin ta'in waanuma Oromoo kaleessa waggaa 100 dura gaggeeffataa ture caabsamee Oromoon bakka isaarraa maqee gaggeeffachuu kan hin dandeenye bara kana kan bakkatti deebise mootummaa wajjin isinii jechuudha. Osoo isin aadaa san rakkoo keessatti utubdanii asiin ga'uu baattanii waan san fiduu dandeenyu jecha. Haalli kamiyyuu Oromoo abbootii gadaa jaarsolii biyyaa haadholii siinqee odoo hin danqiin asiin geettanii caaba san mootuu suphinee bakkatti deebisuuf ilmaan keessan hoggansi keessan qooda waan qabnuuf karaa addaatiin hojjetamee jira. Waan kana waan hojjettanii irreecha hunda milkiin waan milkeessaa turtanii keessummaa alaa dhufu guddummaa Oromoo itti agarsiisaa waan hojjettanii miidiyaa hunda irratti yaada Oromoo madaalu kennaa waan turtanii fi ulfinaa fi galata abbootii gadaa haadholii siinqeetiif maqaa kiyyaaf maqaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin irra deebi'ee gadi jedhee isinii galchuu barbaada. Ulfaadhaa marii gaarii isiniif haa ta'u.